Harka kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan kun televiziyoonii mo'aatii qophii isin daawwachaa jirtan kun immoo qophii Ormaaniyaati. Qophiin Ormaaniyaa egaa akkuma beekamu seenaa aadaa duudhaa afaan Oromoo akkasumas namoota Oromoo qabdu beektota Oromoo qabdu akkasiniif dhiyeessaa ture ni yaadatama. Guyyaa har'aas egaa beekaa Oromoo qabdu keessaa obbo Fedhasaa Taaddasaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Isaan egaa beekaa afaanii akkasumas nama afaan Oromoo irratti PhD isaanii hojjetaa jiranidha. Egaa wanta garaa garaatiin beekoodha kitaabota garaa garaallee barreessanii piroojeektoota adda addaa kan Oromoo tumsuu kan Oromoo deeggaruu wantoota adda addaa hojjetaniiru. Keessummaan keenya guyyaa har'aa egaa Fedhasaa Taaddasaati. Isaan waliin turaa turtiin keessan nu faana ta'u. Fedhasaa yeroo kiwaan alaattiif maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhu siin galatoom. Mee seenaa Fedhasaa baay'ee bal'aadha jedhu namoonni odeeffannoo qaba. Rakkina baay'ee keessa darbee nama sadarkaa kanarra ga'edha jedhu odeeffannoo qabu. Mee seenaa kee gabaabaatti tu nu ibsite. Ani egaa bakka ani itti dhaladhe yoon ka'e godina Wallagga Lixaa aanaa Haaruu ganda Gurraacha Allataa jedhamtutti dhaladhe. Tarii seenaa baay'ee cimaa ta'e yoon qabaachuu baadhee dhalootaaf bu'aa buusa jedhee waan yaadu waan sadan tokko sitti hima. Tokkoffaa maatii qotee bulaa keessaan dhaladhe. Maatii kana keessaa yeroo dhaladhu haalli barnootaaf illee mijataa miti. Kanaaf umuriin koo barnootaaf yeroo ga'u mana barumsaa jalqabuu fi amma danda'an warri koo na deeggaranii mana barumsaa galeera kutaa tokko. Kutaa sadii yeroo ga'u garuu baasiin dabalaa yeroo dhufu ana irratti jechuudha. Maatiin na deeggaruu baay'een ulfaataa ture. Kanaaf kutaa sadiitti firashii hodhuun jalqabee jechuudha. Sababni isaa barnoota sana itti fufuun qaba. Barnoota jaalladheera. Garuu anaaf wanti barbaachisu immoo harka maatii koo keessaa kan naa guutu ta'uu dideera waan ta'eef hojii dhuunfaa koo hojjechuu dirqama natti ta'e. Kanaaf firashii cidiin hodha. Ganama mana barumsaan deema. Sa'aatii 9 achi bahee firashii hodhuudhaafin ganda keessa deema jechuudha. Ulfaataa ture ijoolleedhaan umuriin koo waan ta'eef umurii waggaa 13 guunne keessatti kan hojjechaa kanan jiru. Garuu yeroon dhaqee hojjedhu gara sa'aatii tokko keessan fixa. Haala mana galu immoo sa'aatii amma sa'aatii 4 walakkaatti isan borraqee hojjedhuun immoo rikootiin hodhaa jechuudha. Achii booda immoo amma sa'aatii 7tti barnoota qofan dubbisaa. Borgana mana barumsaan deema. Adeemsa kanaaniin kutaa 3 hanga 7tti baradhe. Egaa kana keessatti namoonni na jajjabeessu barnootatti barnoota waan hojjedhuu fi dhuma mana barumsaatti yeroo badhaafamutu mul'ata. Garuu jireenya ulfaataadha jireenya ani keessa deemaa jiru. Kanaaf na gorsu namoonni nama guddaa taataa jabaadhu naan jedhu turani. Yeroo tokko tokkos jechoota nama gaddisiisanis dhaga'a. Fakkeenyaaf yeroon madaabaraadhaa fi mutaan ittiin hodhu baadhee deemu namichi inni firashii hodhu asirra darbaa jira naan jedhu. Kun immoo baraan amma daa'ima ijoolleedha. Namicha firashii hodhu yeroo jedhamu manatti dhaga'ama. Garuu jireenyaan bor jiraadhu waan an beekuuf har'a baay'ee sanatti inni badhu biran darbaa jechuudha. Akka kutaa 7tti akkasitti baradhee kutaa 7 yeroo ga'u balballi sun hunduu cufame jechuudha. Yookaan annatu firashii hodhee waliin ga'ee biyya sana keessatti yookaan immoo amma hojjechuu qabutu amma kana hin beeku. Hin jiru. Kutaa 8 yeroo ga'u hin jiru. Namni firashii hodhisiifatu hin jiru. Hin jiru. Namni firashii hodhisiifatu hin jiru. Kanaaf ani galiin argadhu immoo sanarraati. Kanaaf egaa amma kutaa 8 akka fedhettuu xumura. Achi darbee kutaa 9 fi 10 maaliin nan baradha. Gaaffii biraati jechuudha sun. Achi utuun kanaan jiru waldaa kiristaanaa tokkotu naannoo keenya jira. Waldaan suni waldaa guutuu wangeelaati. Waldaa dhumaanii keessatti waaqessu. Manni isaan keessatti waaqessan qaqaawwaadha. Dhaqeen maaliif mana kana nama ragaanatti kennaa jedhe gaafadha.
Hin dandeessu naan jedhan. Sababni isaa ani akka nama furdadde kana miti qalloon ture darbee immoo ijoolleedha akkamitti hojii cimaa mana gahu hojjettanaan jennaan inuma yaalaa natti kennaa jennaan natti kennan yoo wanti hojjette sirrii ta'e hojjettee yoo xumurtee qarshii 180 siilaan naan jedhan. Gammadee harkaa fudhadheen hojjechuu jalqabaa miilli koo kun qaqalloodha dhoqqeen dhiita gaama mana maraguu jalqabuuf bar yeroo dhoqqee dhiitu miilli koo keessa baba'a sirriitti naan dhiitu haa ta'u malee numan hojjedhan ture. Yeroon miila lammaffaa wal bukkee qabeetti hin dhoqqee dhiitutu ture jechuudha. Amma egaa laalii gannadha kutaa 8 xumuree yeroon hojii kana jalqabu bara dhufu waan ani ittiin baradhu haala mijeeffachuu yaadeeni. Yoo karaa naa qabate karaa naa qabsiisee isa boodaaf immoo amma immoo waan gara biraa hojjechuudha. Utuun kanaan jedhu mana sana maragaa utuun jiru guyyaa tokko maslaalii isa jedhamu jechuun yaabsiftuudhaan utuun ol ba'u dhoqqee baadhee irraa kufee kaleen kolli na dhukkubee hin beeku akka kaleen na dhukkubee boodarraa kan hin baru duddi kolli na dhukkubee ammoo sana keessaas ka'ee hojjedhee mana sana xumure. Namoonni dhufanii mana sana arganii amma egaa ajaa'iba ta'ee jechuudha manni ani hojjedhu kun. Kanaafuu mana koo kottuu naa hojjedhu naan jechuu jalqabanii balbalatu naa baname. Booda qarshii 180 waldaan naa laattee mana kana deebisee ofii koodhaa lazzanuu immoo murteesse jechuudha. Lizinii jechuun mucuceessuudha afaan Oromootiin tarii naannoo keenyatti lazzanuudhuma kan jedhamu isaan hojjedhee booda ammas qarshii naa dabalanii mana sana yeroo argan namoonni mana ofii naa dhufanii naa kennanii nan hojjedhee qarshii baay'ee hojjetadhee jechuudha. Gaafa barnoonni kutaa 8ffaa xumuramee qabxiin dhufu ani fiixee manaa keessa galeetan mana maragaa utuu hin jiruuti 98.9 fidde yeroo naan jedhan nan boo'e. Ofin eeggadhu waan ta'eef ija koo keessa dhoqqee jira. Aliin fuula kootii, aliin nanna kootii dhoqqee of eeggadheen hojjedhu kaalanii mana kana maraguu. Gaafan ba'u achirra taa'ee sagalee maal jedhu nagaa keessa kootti sagalee keessa koo qofa miti gurra koo irrattuu nan nagaa raawwatameera kan jedhu nagaa ture. Raawwatameera. Nan boo'ee booda namni tokko kan na gargaaru jira nama sana waamee kana isaafi kana hojjedhu hin jedhe raawwatameera kaa kana boodatti fufeen hojjedhu. Qarshii koo jira harkaa fudhadhee qarshii namichaaf kaffaleetan gara kaardii koo fudhannaatti deeme akka kanaan kutaa 9 galee jechuudha. Kutaa 12 ga'ee egaa kutaa 12 yeroo ga'u immoo seenaa biraatu na mudate. Kutaa tokko kaasee ani badhaafamaati sadarkaa sana kanan ga'ee kutaa 9tti na yaadadhaa lammaffaa ba'uu koo qabxii gaariin galmeessaa dhufee kutaa 12 yeroo ga'u garuu yuunivarsiitii fi qormaata fudhadhee ba'ee wanti gaariin natti hin dhaga'amu abjuu gaariin qabu beektaa kanaaf wanti tokko akka jiru naa gala. Keessi koo garuu hammallee yoo ta'anii darbee akka hin deemu beekaa jechuudha. Kutaa 12 yeroo qabxiin nu deebi'u qabxiin seensaadha ani 238 fide. Ministeerri barnootaa bara sanaa immoo 239 fudhate. Ani qabxii tokkoon hin kufee jechuudha. Egaa har'aa yuunivarsiitiidhaa PhD'n baradhaa. Barsiisaa yuunivarsiitiitii kun ulfaataadha. Hin darbama jechuudha. Hin darba sana bira jechuudha wanti hunduu akka darbuu dandeessu amanuudha malee. Mee akkamitti gara yuunivarsiitii galtee amma yeroo ammaa kana PhD irra geessee jirta? Akkamitti mee namoonni yeroo tokko kutaa 12 al tokko kufanii ennaan yookaanis 10tti isa ta'u yuunivarsiitii ta'u qabxiin al tokko nama jalaa badeennaani itti deebi'ee waan jiraatamutti hin fakkaatu. Kun akkamitti qabaatte meeti muraalisaa? Akkamitti fakkaate? In danda'aman ni jedhu ni silaasuun ana keessa jira. Kanaafi kuftee yeroo naan jedhanii in kuftee yeroo naan jedhanii in kufne jedhan ture. In kufne gaafan jedhu galuu fiditi namaaf.
Booda egaa namoonni yeroo karaarraa natti dhufa illee narraa guru sammuun isaa baay'ee dhiphateera jedhanii waa yaadanii fi natti dubbatanii dhimma sana natti kaasuu waan hin feeneef namoonni baay'ee na jaallata yeroo natti dhufan narraa guru. Kufteetta barre amma naan jedhanitti namoonni natti dubbatanii jiru. Hin kufne an darbeeraan jedha. Argitee wanta ati arraba keetiin dubbattutu sammuu keerratti immoo hojjeta. Darbee immoo amma waaqayyo immoo waan ati dubbattu sanatti gara hojiitti jijjiira. Egaa yeroon gara waldaa kiristaanaa deemus sagalee abdiiti kan hin dhaga'u. Inni rarra'e sun gadi bu'aa kan jedhu dhaga'a. Sagaleedha kun. Amantiin immoo sagalee dhageessee fudhachuudha. Utuun argini amantaa argite. Amantiin utuun argini. Ergaa argite amanuun barbaachisu argiteetta waan ta'eef. Kanaaf yeroo tokko ijoolleen pilaazimaadhaan darba waan ta'eef dhanni ilaallannaadhanii ba'an. Baay'ee gaddeen. Ati warraa koo ammaa yeroo kaadhima koodha. Ati dhaqxeen ilaallattuu fedhinaan jette natti dhufte. Jennaan dhaqeen ilaalu har'a miti keenya. Har'a warra naachuraalitti ilaalaa boru warra sooshaalitti ilaala jedhaan isheedhaaf eeggannoo godhuuf ijoolleedha isheen inni dhiphatti jedhee waan yaaduufi. Booda dhaqanii ilaallachuu dhaqanii noon darbee jedhu deebi'anii dhufu. Ani immoo waaqa kadhadheera. Yaa waaqayyo yookaan anaaf balbala banii amma anaaf balballi banamutti immoo namni hundumaa taa'u jedheeraan. Waaqayyo immoo waan kadhadhe naa godha nama naa. Booda guyyaan torban 3 yeroo dhiphinaa darbee jechuudha. Yuunivarsiitii Wallaggaa nama barsiisu keessatti dhaqeetan galgalaan seera galmaa'e. Qabxii 238 jechuun guddaadha. Ani kanaan kufuun baay'ee ulfaataadha. Namooti yeroo dhaqanii qabxii koo ilaalan hin na'u seera galmaa'ee tan barumsatti fufa jedheen galgalaan yeroon deebi'ee dhufu. Garuu keessi koo ammallee maal naan jedhaa darbiteetta naan jedha anaan. Amma isan darbeera jedhu sana yoon dubbadde namootaaf hin galu. Isa booda maaltu dhalataa ministeerri barnootaa qabxii tokko gadi bute. 238 irra fidee kaa'ee bara 2000 yeroo mana yuunivarsiitii galle yookaan 1999 warri yuunivarsiitiitti darban qabxii tokkoon nama 1999 darbe ana malee. Anaa wajjin 2000 kun seenaa biyya kanaa keessatti ministeera barnootaa keessatti galmaa'ee irra waan jirudha jechuudha. Namoonni baay'een abdii kutatanii amma of ajjeesuutti kan deeman jiru. Qabxii tokkoon. Qabxii ani fidee 238 fidanii warri gara abdii kutannaatti dhufanii namoonni amma lubbuu isaanii murteessanitti of ajjeesanitti deeman akka jiran odeeffannoon jira. Garuu ani yuunivarsiitii lammaffaa irratti filadheen argadhe jechuudha. Jimmaa deemee bifa kanaan gara yuunivarsiitii dhufee abjuun koos milkaa'uu jalqabe. Baay'ee namatti tola seenaa keerraa egaa namoonni baay'een barattoodhaan abdii guddaa qaba. Seenaa baay'ee nama barsiisudha. Kan kufes kufeen hafuunuma ka'a deebi'ee wanta ati sammuu keetti dubbattu immoo yeroo hundumaa kan raawwatu akka ta'e waan baay'eedha kan irraa baranne baay'ee ulfaadhu galatoo baga waaqayyo gara kanatti si fide. Mee gara amma yeroo ammaa kana kitaabolee hedduu barreessitee jirta. Dukkana barii jalaa, Ormaaniyaa, Suubii, bu'uraalee ogbarruu, daandii milkaa'inaallee afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti hiittee jirta. Garuma barreeffama barreessuutti akkamitti dhufte mi'ati nama hubannoo guddaa qabudha barreeffama Oromoo irrattis barreessuu akkamitti jalqabde? Amma gaa barreessuu durumaan barreessa yeroon kutaa 3 baradhu walaloonni qopheessee dhiyeessa mana barumsaa keenyatti. Mana barumsaa Gurraacha Lataa bakka itti kutaa 1 hanga 8 baradhe keessatti seenaan kun beekamaadha. Amma kaasetiidha waraabbatanii kaa'achuutti iyyuu qabu. Keessumaa dhimmi wayii mana barumsaa keessatti kan geggeeffamu yoo ta'e fedha isaa walaloo dhiyeessa jedhanii na eegu waan ta'eef anillee walaloo barreesseen dhiyeessa. Yeroo sana barreessanii waa maxxansuu maal kan jedhu hin beeku garuu waa kennaan waa barreessuu keessa kooti kan inni jiru. Booda kutaa 7 yeroon gahu asoosaman barreesse. Seenaa nama lamaanii qindeesse. Namni lamaanii qindeessu kun shamarree tokkoo fi dhiira tokkodha. Maatiin maal fedhu
wal fuudhuu isaanii fedhu maatiin lachan. Ijoolleen immoo barachuu barbaadu. Kanaafi maatiin wal fuudhan yookaan walitti heeruman jedhanii yookaan isheen itti heerumtu jedhanii gara warra intalaatti yeroo waraqaa ergatanii ani immoo mucaan inni sun immoo akka inni mana dhiisee deemuu godhe jechuudha. Isheen illee odeeffannoo dhageesse namni si fuudhuuf yeroo jedhamu biyya gadhiiftee baate biyya biraatti dhaqanii barataniitu deebi'anii dhufu. Deebi'anii dhufanii Dooktara ta'aniitu hospitaala tokkotti wal argu. Bifa kanaaniin hojjedhe asoosama ta'uusaa garuu hin beeku. Sababni isaa asoosama ani yeroo sana godaannisa dubbisee jira hawwii dubbiseera sanaan alaa isaanii immoo akka seenaa dhugaa wayii ta'e tokkotti faan boo'a gaafan dubbisu malee asoosama jedhee yaanne booda waan an barreessinaa galuu dinnaan ijoollee waamee walitti qabeen diraamaa isaa hojjechiisee mana barumsaa sanatti jechuudha. Achumaan hin cireegate. Maaliif hin beeku kana caalaa maal goona ittiin diraamaa hojjenneerra achumatti hin dhiisee sokke. Yeroo inni yuunivarsiitii galuu kun egaa amma gara kutaa 8, 9, 10 yeroo dhufee gara kitaabaa gochuun akka danda'amu yaaduu jalqabeera. Kutaa 9 kaasee amma 12tti garuu walaloo waan jedhamus waan barreessan kanarraa nan fagaadhe. Sababni isaa namni nama jajjabeessu baay'een waan hin turreef. Kutaa 11 yeroo ga'u barsiisaan afaan Oromoo na barsiisu waa'ee walaloo nu barsiisa waan ta'eef jajjabaadheen waa'ee walaloo faa yaaduu jalqabe deebi'ee. Amma egaa waggaa 3 oliif addaan citeera na keessaa jechuudha waa'een barreessu. Yuunivarsiitii yeroo galu adeemsumti an adeemee iddoo kana ga'e kun dhalootaa fi fakkeenya ta'a yaada jedhuun yaaduu jalqabe. Kanaaf yuunivarsiitii Jimmaa galee waggaa tokkoffaa kootti gumaacha adda addaa uummata kanaaf dhaloota kanaaf gochuu eegaluutu narra jira mul'ata jedhu qabaadhee jechuudha. Kanaaf achuma taa'ee dukkana barii jalaatiif subiin barreesse. Dukkanni barii jalaa seenaa dhumaani keessa darbee dhufe kanan nama biraa taasisee barreesse jechuudha. Seenaa sana fudhadheen maqaa nama biraa bakka buuseetanii bara ni yuunivarsiitii baradhu sana bara 2009 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara sana kitaaba kana qopheesse. Maxxansinee garuu nan qopheesse jechuudha. Subiinis baruma sana dhaqan inni qopheesse kitaaba isa kana. Subiis baruma sana kan hin barreessaa ture. Egaa hundumti isaanii rakkoon natti mul'atantu akkan kitaaba kana barreessu na godhe. Tokko dhaloonni nuti lafa kanarra dhaloonni jirru kun dhaloota ittaanuuf maal dabarsutu nurra jira. Rakkinaan irra rakkadhe kana dhaloonni ittaanus rakkachuu qaba. Kanaaf furmaata tokko kaa'uun qaba. Akkamitti rakkoo sana jala darbuu akka isaan danda'anis barreessuun qaba yaaduma jedhu sana keessa koo buufata. Seenaa dhugaa irratti hundooftee jechuudha. Seenaa kooti kaabar dukkanni barii jalaa seenaan keessa darbee dhufe amma waa'een qabxii tokkoon kufuu waa'een rakkoo adda addaa sana keessa darbu hundisaa kitaaba kana keessatti argita. Waa'een firashii hodhuu waa'een dhoqqee dhiituu sun jireenya ulfaataa keessa darbuun sun guutummaa asuma keessa jira. Namoonni jireenya akkasii jiraachaa jiran lafa nama ga'uu danda'u yaada jedhu waan hin qabuuf bifa kitaabaatiin qindeessee dhiyeessuuf hin qaba yaada jedhu dukkana barii jalaa barreessee achumaan subiin immoo rakkoo yerooni folkloorii baradhu yeroon afaan Oromoo kana qoradhu rakkoo achitti mudatu yeroon ilaalu namni waan irraa dubbisu yeroo dhabu maaliifan ogbarruu Oromoo irratti waa tokko barreessu yaada jedhuuf yeroo sana qophii eegalee bifa kanaan jechuudha. Ormaaniyaa illee barreessiteetta Ormaaniyaa maqaa qophii kootiiti. Mee maaliif Ormaaniyaa jettee qabiyyeen kitaabni kun of keessatti qabatee jiru maalidha? Egaa Ormaaniyaa akkaataa lamaaniin si kaasuu barbaada. Numaaniyaa fi Ormaaniyaadha. Afaan Amaaraatti illee hiikamee jira. Yeroo jalqabaatiif natti fakkaata kitaaba afaan Oromoo gara afaan Amaariffaatti hiikamee kan barreeffame. Egaa amma asoosama yookaan ogbarruu Oromoo keessatti kitaabonni asoosama keenya gara afaan biraatiin jijjiiramne. Nutu afaan biraarraa gara afaan keenyaatti jijjiiraa jira malee. Amma asoosama Oromootiif tarii kitaabonni biraan gara afaan kitaabni afuuraa fa'aa jiru kan afaan Amaaraatti deebi'uu danda'u. Asoosamni yeroo jalqabaatii fi afaan Amaaraatti deebi'ee Numaaniyaadha jechuudha. Numaaniyaa fi Ormaaniyaan kitaabota kana keessatti jechoota walgitanidha.
Egaa waa'ee kitaaba kanaa fuuldura waa'een Ormaaniyaa irratti waa dubbadha. Ormaaniyaan jechi Ormaaniyaa jedhu bara 1840 booda kan argame jechi kun. Eenyutu jecha kana argate namicha Qabxii jedhamutu jecha kana barreesse. Maalirraa ka'eeti Qabxii lammii biyya Jarmaniidha, mishineerii gara biyya kanaa dhufedha. Yeroo biyya Itoophiyaa dhufu gara uummata Oromoo dhufe. Uummanni Oromoo uummata bal'aadha gaafa Afrikaa keessatti. Uummata Oromootiin yoo qabanne wangeelaa lallabne uummanni Oromoo gaafa Afrikaa kana guutummaa isaa gara wangeelaatti fiduu danda'a. Gara amantii kana Afrikaa keessatti babal'isuun kan barbaachisu yoo ta'e uummata Oromoo argachuun barbaachisaa ta'utti amane. Yeroo gara Oromiyaa dhufu, yeroo gara Oromoo dhufu uummata kanatti maqaa biraatu moggaafamee jira. Jarri akkasittiin jedhu jedhe. Isaan immoo Oromoodha malee nuyi akkas miti jedhaniitu Oromoo ofiin jedhu jedhe. Kanaaf isaan uummata Oromooti, biyyi isaanii immoo Ormaaniyaa jedhamuu danda'a jedheetu Qabxii maqaa Ormaaniyaa jedhu kana yaadannoo guyyuu isaa irratti, diyaarii isaa irratti barreessee jechuudha. Maal jedhee? Ormaaniyaa jedhee. Egaa jechi Ormaaniyaa jedhu kun yaadannoodha. Oromiyaan kan isheen jechi Oromiyaa jedhu kun kanarraati jechuudha. Yeroo sana bara 18 yookaan jalqaba jaarraa 19ffaa keessa jechi kun Qabxii nama jedhamuun ka'ee tarii seenaa afaan Oromoo dubbachuu irratti maqaa Qabxiin dha'uun dirqama ta'a. Egaa kaartaa ishee yookaan kaartaa isheen qabdu kaaseetu naannoo uummanni kun keessa jiraatu ergaa agarsiisee biyyi kuni Ormaaniyaa jedhamuu danda'a jedheetu wixineesse jechuudha. Qabxii sana booda egaa qabsoo yeroo dheeraa booda ilmaan Oromoos kunoo gara 1970 booda 80moota kana keessa Oromiyaa kan jedhamtu kun akka isheen kaartaa ofii isheetii qabaattu kan isheen taate malee sana fuuldura Oromiyaa kan jedhu hin jiru. Yeroo dargii keessas yeroo garas yoo deemte gara mootota Habashaa sana keessas Oromiyaa jechi jedhu hin jiru. Oromooyyuu maqaa biraatti moggaasanii jiru. Akkasittiin dhiitanii hacuucanii bulchaa waan turaniif maqaa Oromiyaa jedhamu sana hin ka'u ture. Garuu jecha Qabxii booda Oromiyaan kan dhufe Ormaaniyaa jedhee inni jechuudha. Biyyattiin Ormaaniyaa jedhamuu dandeessi jedheeti yaadannoo isaa sanarratti kaasee jechuudha. Tarii sagantaan keessan kun sanaan wal qabata yaada jedhu kaasumaaf. Sagantaan keenya kunis waa'ee dhimma Oromiyaa, waan aadaa Oromoo, afaan Oromoo, bakkeewwan tuuristii Oromiyaan qabdullee kan ibsu akkasumas namoota beektota akka Oromoof bu'aa tokko buusanii dhiyeessee sababa dhiyeessuuf maqaa kanatti moggaasneenus. Sirriidha. Egaa amma ani maaliif ani Ormaaniyaa jedhee moggaaseen immoo kan biraadha. Kanaaf karaa lama si ibsanii jedheef. Yeroon egaa gara digirii lammaffaa koo dhufu yeroo sirni nama nyaataa uummata kana dhiibaa jirudha. Sana fuuldura akkuma yuunivarsiitii Jimmaatii eebbifamee baheenii gara yuunivarsiitii Wallaggaatti dhufee tan achittidha kan inni hojii eegalee achi keessa taa'een rakkoo uummanni Oromoo durumaa kaasee waggaa 150 oliif keessa jiraatee yaadaa ture. Amma waan Oromootti siqee rakaa sirna gadaan qoradhaa, afaan Oromoon qoradhaa, dhimma aadaa Oromoon qoradhaa. Kanaaf waggaa 150 oliif uummanni Oromoo hacuucameera. Uummanni Oromoo rakkateera. Garuu eenyuun rakkate uummanni Oromoo? Eenyutu isa rakkise kan jedhu gaaffii of gaafadheetan deebiitti kennuu jalqabe jechuudha. Falaasamatu natti dhufuu jalqabe. Amma egaa yeroo sanatti Oromiyaa jedhee maqaa dha'ee kananii barreessu yoon ta'e lafa naqu beeka. Waan ta'eef amma dubbii balleessuun barbaada. Hiika lama naa qabaanaaf Ormaaniyaa yoon jedhee maqaa biyyaa tanaaf. Ormaaniyaan maqaa biyyaati garuu maani maqaa Oromiyaan dhoofne Ormaaniyaan jedhee abbaa fedhetti falmuu nan danda'a yeroo sanatti dubbii qolaati jechuudha. Ormaaniyaan umti kun immoo anaa fi biraa qaba. Ormaan kan jedhu jira. Jecha lama jira amma kana keessa. Ormaan fi yaa kan jedhu jira. Yeroon kitaaba kana barreessu. Ormaan fi yaa jecha lamatu walitti dhufe. Waan yaa kan jettu kuni nu biratti dhiiraafis
durbaafis waan jedhamudha. Waan an beeku. Na eegiyaa jetta. Na eegiyaa yaan kun ati jechuudha. Si ati na eegi. Nama qaama biraatti dubbatta garuu namichi dhaabate si dhaggeeffataa jira. Eenyuun yaa Ormaaniyaa kun hundi eenyuun nurra ga'e. Rakkoon kun hundi eenyuun nu mudate. Ormaani. Eenyutu nu hacuuce. Orma kan nu hacuuce. Eenyuun yaa Ormaaniyaa. Tokko sana. Kabiraawoo jecha walgitu jira siin jedhe. Numaaniyaa kan jedhu jira. Ormi immoo eessaan dhufe. Gara keenya yeroo dhufe ormi nu rukutee nutti seenee yoo jenne kitaaba kana keessa sirriitti barreesseera. Uummata Ormaaniyaa eenyullee rukuteetti seenuu akka hin dandeenye kaaseen ture. As keessatti jechuudha. Sirna ittiin obbulchan qabu sirni isaanii immoo diina isaanii isaanirraa dhiibuu danda'a. Tokkummaan isaanii diina isaanii isaanirraa dhiibuu danda'a. Kanaafuu uummata Ormaaniyaa humnaan cabsanii itti seenuun akka hin danda'amne. Kanaaf maaloo daree itti firoomuu achi keessaa nama wayii qabatta. Nama sana itti heerumsiifta yookaan ilma kee fuusifta. Sana booda soddoomtanii amma egaa numaaniyaa kan jedhu dhufe jechuudha. Eenyuun yaa hin garboomne, hin miidhamne, hin rakkanne, hin dhiitamne. Eenyuun dhiitamne, Ormaan dhiitamne, eenyutu akka hin dhiitamnuuf karaa bane immoo numaa jechuudha. Tarii rakkina kana keessaa bahuun kan danda'amu yoo ta'e, tarii hacuuccaan irra jiru kan ofirraa galchuun ammas eenyuun danda'ama? Numaani. Kanaaf amma egaa Ormaaniyaaf numaaniyaan jecha wal fakkaataadha. Falaasama kana qaba kitaabicha jechuudha. Egaa gumaacha gurguddaa gootee jirta asirratti barreeffamoota afaan Oromoo ciminaa fi jabinaa fi laafina maalii qabu hanqinaa fi cimina isaanii mee? Gaariidha egaa ogbarruudha kan nuyi barreessaa jirru walaloodha asoosama tarii bartapheen hin beekamne baay'eensaa maxxanfamee gabaarra jiraachuu dhiisuu danda'a. Bartaphee kan jennu script play yookaan barruu diraamaatii, barruu fiilmii, barruu dooyii warra akkasii sanaa bartaphee jennaani. Egaa ammatti tarii walaloo fi asoosamni beekamaniiti ogbarruu Oromoo keessatti beekamanii jiru. Hanqina maalii qabu, jabina maalii qabu waan gaariidha sana kaasuun. Egaa kana haasa'uuf garuma afaan Oromootti achi deebi'uun dirqama ta'a. Sabni tokko ogbarruu ofii hin qabu yoo ta'e seenaa ofii hin qabu akka jechuuti. Sabni ogbarruu kalaqaa mataa isaatii akka hin qabnetti ilaalamu yoo jiraate saba eenyummaa isaa hin beeknedha. Kanaafi Oromoon ogbarruu hin qabu jennee gaaffii sana kaasuudha achi deebinee. Oromoon ganama ganamtee ogbarruu ofii isaa qaba. Garuu ogbarruun isaa waan barreeffamaa osoo hin taane waan afaaniin darbudha. Kun immoo maalirraa maddee aadaa uummata keenyaa keessaa kalaqaa foolawaatu jira malee kalaqa barreeffamaa miti kan ture jechuudha. Durii qaamne olaalle. Waan yaade tokko sammuu isaa keessatti kalaqeetu afaaniin dubbata. Ati immoo teessee dhaggeeffattee isa dhageesse sana kan biraatti himta. Bifa kanaan kan Oromoon waliin jiraachaa ture. Afoola qabaa jechuudha. Oduu durii mammaaksa hibboo kan jennu kun waa hedduutu jira. Ogbarruun Oromoo jechuudha. Isaan kun afaanii warra darbani. Amma inni afaanii kun ati gaafa dhaxxee nama biraa wajjin haasoftus nama sana wajjin yeroo dubbattu maal gochuu dandeessaa? Itti dabaluus irraa hir'isuus caalaatti miidhagsuus dandeessa. Kalaqa waan ta'eef. Namni dhaxxee yeroo itti dubbattu abaluutu kan abaluutu kun jedhamee sirratti wanti kaa'amu hin jiru. Kanaaf itti dabaluullee irraa hir'isuullee dandeessaa. Jijjiiramni adda addaa ogbarruu afoolaa keessatti ni argama. Ogbarruun barreeffamaa garuu dhimma barreessuuti. Waraqaa duukaa wal qabata. Kobbeedhaaf waraqaa. Qubeetu jira. Qubee sana jechatti deebistee barreessuu sanatu jira waan ta'eef agasmaraa akka kana afoolaa sana hin ta'u. Kanaafuu isa kana afoolaa namaati itti sitti musuna teessee dhaggeeffatta waan siin galleen gaafatta. Isa kan barreeffamaa garuu namicha wajjin waliin agartu. Barreeffama isaati kan agartu. Kanaafuu sirriitti barreeffamuu qaba. Wanti yaada sammuu kee keessa jiru waraqaa irra taa'uu qaba. Egaa tarii ciminni ogbarruu barreeffamaa kun maal inni wanti ati irra barreessitee keessa barreeffameeruma ta'a.
hin badu jechuudha. Hin jijjiiramu akkuma ati keessatti ta'a. Yoo ati jijjiirte malee namni geeddaruu hin danda'u kaa mirgi isaa kan kee waan ta'eef. Inni kanaaf oolaa garuu hin jijjiirama adeemsa keessa jechuudha dabalataa deema. Abbaa dhuunfaa hin qabu kan abaluuti kanatti jettu hin jiru. Egaa inni itti nagaafachuu barbaadde garuu sana miti inni itti nagaafatte ciminni amma ogibarruu barreeffamaa keessa jiruu fi hanqinni ati argitu maalidha. Ciminni jiru barreeffamaa jira baay'inaan barreeffama. Durii kitaaba 2 yookaan 3 4tu jira. Amma garuu kitaaba aniyyuu gara gosa 100 oliiti kanan beeku. Kitaaba afaan Oromootiin barreeffaman. Garuu baay'inaan barreeffamuu isaa akkuma jirutti ta'ee qulqullina irratti xiyyeeffachuu dhabuun immoo hanqina ta'e natti mul'ata. Ani kitaaba baay'ee kitaaba 7 8 50 dhibba barreessuu koorraa kitaaba 3 yookaan 2 kitaaba dhaloota keessa qaari'uu danda'u barreessutu nurra jira. Kitaaba keenya keessatti wantoota irra deddeebi'aman argita. Tarii yeroo hunda waanuma siyaasaa kana ta'a. Waan rakkootu nurra jira waan ta'eef. Hamaa miti sun. Rakkoo nurra jirutu dhimma siyaasaati. Rakkoo nurra jirutu kara siyaasaa nutti dhufe. Kanaaf wanti nu dubbannus waan sana akka yaanu nu godha. Yeroo teessee waa nyaattuyyuu waa'ee siyaasaa yaadaati. Kanatti nyaattu. Gadi ba'ee maalan ta'a? Akkasan ta'a. Suni barreeffamni keenya garri caalu qabiyyee tokko akka inni qabatu godhe. Garuu hawaasummaatu jira. Garuu aadaatu jira. Duudhaatu jira. Safuutu jira. Dhimma Oromoo sana hunda gara barreeffamaatti fiduu danda'utu nurra jira. Egaa waa'ee qulqullina barreeffamaa qubeen sirriitti barreeffamuu dhabu dogoggorree akkasii uumamuun rakkoo barreessaa qofa miti. Yeroon qoradhu wanti argadhu jechuudha. Maaliif dogoggorri barreessuu kitaaba koo kana keessa iyyuu hin jiraata. Dogoggorri qubee jechuudha. Kompiitarri yeroon seelaa geeddarutu jira. Sanarra deebistee gulaaluun immoo dirqama keeti. Dirqama narra jirudha. Sana gulaaluun hanqinni akkasii yeroo mudatu inni moosaajiin afaan Oromoodhaa dhibuudha. Keessumaa sooftiweeriin afaan Oromoo qubee kana jala mureessii agarsiisee isa sirriisitti agarsiisuu danda'u jiraachuu qaba. Sun immoo adeemsa gara fuulduraa wanta nuyi fooyyessuu dandeenyudha. Dogoggorrii gama qubeetiin jiru sirrachuu danda'utu irra jira. Gulaaluu qabna. Garuu ani rakkoo cimaadha jedheen fudhadhusa. Sababni isaa jijjiiruu dandeenya. Moosaajii yoo qopheessine sooftiweeriin afaan Oromoo yoo qophaa'e sana sirreessuu dandeessa. Amma afaan Ingiliziitti yoo barreessite jala mureessitti agarsiisa bara. Maal siin jedhaa kana dogoggorteetta kana ta'u jechuu keetti jedhee si gaafata. Amma afaan Oromoo keessatti humna itti yooti barreessite inni immoo hiwumaan jedhee si geeddara. Hiwumaanii itti geeddara. Inni dogoggorte se'eeti bara. Afaan Oromoo fi kompiitarri wal beekaa hin jiran. Sana wal barsiisuu danda'utu nurra jira. Sooftiweerii isaa qopheessuutu nurra jira. Kanaaf hanqinni gama dogoggora qubee maaliin mul'atu gara sanaan furamuu waan danda'u garuu inni ani jedhu dhimmi yaadaa bilchina cimaa barbaada. Dhimmi yaada nuyi dhiyeessinu waanuma ati barreessite maafan irra deebi'ee barreessaan ati barreessite waan sana bara amma immoo yaada biraatu barbaachisa waan ta'eef uummata Oromootiif karaa hundumaa karaa filoosofiidha falaasama Oromootiin jiru karaa dinagdee Oromootiin jiru karaa duudhaa Oromootiin jiru karaa barnoota karaa hundaan barreessuu danda'utu nurra jira amma kitaabni keenya kallattii tokko qofa qabata jechuudha. Kallattii muraasa kan inni qabatee jiru sanarratti bal'isnee barreessuudha tarii hanqinoonni jiran sana keessatti mul'atu jedheen shakka. Tole ulfaadhu. Mee ati yeroo baay'ee piroojeektii garaagaraan hojjetta gumaacha garaagaraati kanatti uummata keenyaaf oolaa jirtu barattoota dhufaniif illee akkuma kun amma isaa turre kitaabolee garaagaraa barreessiteerta piroojeektii adda addaas hojjetteera gumaacha mee ati goote? Baay'ee gaariidha amma lafa kanarraa waan uumamneef qabna. Waaqayyo siluma lafa kanarratti yeroo nu uumu waa akka nu gumaachinu malee akka nu callimnee dabarruuf miti. Yeroo waa gumaachinu immoo maaltu keessanaaf jira bu'aan argadhu maalii qofa miti dhaloonni bu'aa maalii argata kan jedhu ilaaluutu nurra jira. Kanaaf amma umuriin ammarra jiru keessatti dhalootaaf waa gumaacheera jedhee waama xixiqqoo yaadu wanti ilaalu numa jiraata. Kan immoo erguman gara dirree qorannootti dhufe gara barnootaatti dhufe sadarkaa olaanaatti darbe booda rakkooleen natti mul'achuu jalqaban. Fakkeenyaaf yeroon yuunivarsiitii Jimmaatti digirii koo jalqabaa barachuu jalqabu rakkoonni dhaloota kanarra maaltu ga'aa jira kan jedhutu na yaachisa ture. Sababa kanaaf
keessumaa dhimma ijoollee durbaana yuunivarsiitii irraa ari'aman rakkoon adda addaa isaanii irra ga'u kana qorachuutu irra jira yaada jedhu ofuma koo keessatti qabadha. Yeroo sana barii koorsiidhuma riisarchiidhaaf namni fudhatu yookaan koorsii qorannoo wanti jedhamu yuunivarsiitii kennamu iyyuu ani hin argine. Sichi waggaa sadaffaa koo irrattan erga yookaan waggaa lama simisteera lammaffaa boodadha kan hin fudhadhu. Simisteera lammaffaa irratti faa fudhatama. Ani garuu wagguma jalqabaa simisteera lammaffaatti rakkoon kun natti mul'annaan qorannoo hojjedhe jechuudha. Qorannoo hojjechuu jalqabe. Qorannoon hojjedhu namatu na ajajee miti. Yookaan dhaabbanni akkasii tokko qorannoo kana na hojjedhu jedhee osoo hin taane yeroo mantaayisii wajjin haasa'u waan itti dubbattu irraa rakkoon argadha. Waan itti natti dubbattu waan ijoolleen naa wajjin dubbatan irraa rakkoon argadha. Kanaafi yaada qabachaan adeema. Booda keessa gaafani gara bifa qindaa'een hojjechuu jalqabu amma dookteriidha. Dooktar jiraa kan jedhaman jiru isaanii wajjiniin mari'adhe. Waan akkasiin hojjechuu barbaada. Rakkoo ijoollee durbaa barnoota olaanaa keessatti mudachaa jiru irratti hojjechuu barbaada na gorsaa jedheen. Sitti nulfaatu naan jedhan nulfaatu numan hojjedhan jedhe. Achi gara qorannoo sanaatti seene maalummaa fi madda rakkoo barattoota dubaraa barnoota olaanaa waan jedhu irratti qorannoo hojjedhe. Qorannoo hojjedheetan qorannoo sana keessaa argannoo baay'een argadhe jechuudha. Argannoon koo gara waan lama maddaa fi rakkoo sanan argadhe jechuudha. Ijoolleen durbaa maaliif rakkoof saaxilamu gaafuma yuunivarsiitii galan? Barnoota isaanii seeraan keessa maaf hin darban? Shamarran hunda jechuu koo miti. Atiyyuu kun yuunivarsiitii keessa dabartee tas jirta. Barattoonni keenya ganda baadiyyaa irraa dhufan garuu baay'ee miti kan milkaa'an. Maalirraa madde kun kan jedhu qorachuutu nurra jira jedheetan qoradhee rakkoo adda addaa argadhe. Rakkoon isaanii maatirraa fagaachuudha. Namni isaanii gorsu akka duraanii dhibuudha. Eessaa baate eessaa galtaa namittiin jedhu dhibuun faan balaarra akka isaan buusee madda sanan argadhe. Balaa isaan mudatu immoo rakkoo gurguddaa 8 kan hin argadhe. Inni 8ffaan du'a lubbuufaa yeroo inni ta'u jechuudha. Kanaafuu maaltu ta'uu qaba kan jedhu piroojeektiin hojjetamuu qaba. Piroojeektiin shamarran kana walitti ittiin fidanii yeroo walitti fidan immoo gorsuudhaaf rakkoo sun akka isaan mudatu itti himuun amma namni tun dhaga'in rakkoo keessa galuu fi erga dhaga'ee galuun tokko miti bara. Erga dhaga'ee galuu sammuudhumti isaayyuu baay'ee isaan dhiphisu. Sababni isaa beeka kaatu beekutti gale. Utuun dhaga'in keessa galuun garuu rakkoodha ofuma isaa. Kanaaf ijoolleen kun beekuu qabu yaada jedhuuf piroojeektii tokko tajaajila gorsaaf tokkummaa shamarranii kan jedhu kan ati amma agartu kana bifa kanaan hojjedhe. Mallattoon fannoo kun maa inni dhimma amantii miti. Wantichi dhimma amantiitiif osoo hin taane fannoo irratti gatiitu kaffalame dhiigatu dhangala'e. Kanaaf immoo gaaddisa wayitu jira. Sababa dhiigi dhangala'eef lamuu dhiigi deebi'ee dhangala'uu akka hin qabne mallattoodha malee dhimma amantii qofaaf miti jechuudha. Tajaajila gorsaaf tokkummaa shamarranii jedheen garuu waldaa kiristaanaaf hin dhiyeesse yeroo sana. Warri Jimmaa hin beeku kana sirriitti fi achumaan waldaan fellowshippii focus ministry kan barattoota yuunivarsiitiidhaa jira. Sanarratti hundaa'etanii qopheessee chaappaan ati gajjallaatti argitu kuni bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan fellowshippiin yuunivarsiitii Jimmaadhaa beekamtii itti naa kennee ture. Piroojeektii kana yaalee garuu maa'in amma gumii shamarranii dhaabne shamarranii achitti akka wal gorsan namoonni akka isaan barsiisan haala jiruuf jireenya akka isaan qayyabatan akka isaan baratan rakkoonni akka isaan hin mudanneef dursanii akka beekan yaada jedhu waa hedduudha kan of keessaa qabu. Yaaliin akkasiis tureera. Kana hojjedhee milkaa'eeraa ammatti deemeeraa baay'ee tarii milkoomne yoo ta'es rakkoon as keessaa maddu yeroo baay'ee ijoollee keenya waan miidhuuf adeemsa baay'een adeeme mana barumsaa even amma biiroo barnootaatti deemeera dhimma kana fudhadhee biiroo barnootaatti qorannoo sana dhaqee dhiyeessee biiroon barnootaa simateetti kan harkaa fudhatee gumii shamarranii sana hundeessee amma hojiitti jiraan gaaffii biraati. Utuma kun jiru utumaan rakkoo furmaata kan ta'u piroojeektii of harkatti qabadhee jiru garuu ijoollee durbaa baay'eetu ergasiiyyuu
amma lubbuun isaanii darbutti miidhamna adda isaanii irra ga'e kolleejjii kan baratan yuunivarsiitii kan baratan kanaaf amma ijoollee kanaaf maal gochuutu narra jira jedhee murteessee kitaabatti deebisuun qaba jedheetan daana'oo dhalootaa mata duree jedhuuni kitaaba kanaa qopheesse amma yoonaaf garuu maxxansuudhaaf haalli naan mijanne malee yoo hin danda'ama ta'e ijoollee kanaaf tola kitaabni kun akka raabsamu dhugumadha maaliif lubbuu hambisuudha wanti kun waan ta'eef tarii namoonni na gargaaranii deeggaranii kitaaba kana maxxansa yoo jiraate tola akka inni raabsamu fa'itti murteessee yaalii tokko godheera suni hin adeemne egaa gama yuunivarsiitii Jimmaa yeroon ture piroojeektii kana hojjedheen ture egaa ergan gara yuunivarsiitii Wallaggaa dhufees egaa hojii dhuma uummata Oromootiif bu'aa buusaa jedhamu yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti hojjedheera sana gaaffii irratti hundaa'ee waan itti fufuuf. Okay. Gaaffiin keenya waltajjii akkaadaamii afaan Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaatti yeroo darbee qophaa'aa ture irratti piroojeektii sana kan dizaayin godhe sidhanatti fakkaata. Kun dogoggorre ta'e. Isarratti mee beektonni baay'een beektonni Oromoo qabanii ogeessonni baay'een irratti argaman ture namoonni gurguddoo ta'anii waa'ee isaa baay'ee isaa sababa dabarsaa turree fi keessa lixu yoo dhiisne mee kaayyoon akkaadaamii sanaa maa inni gabaabsitee mee akkamiin milkooftaniittuu mee sanarratti.